Yooyaa kam jirtan kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Waliif TV karaa miidiyaalee hawaasaatiin oduuwwan keenya simbira kallattiin naqqaban qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin itti kiyaanna. Ministeeriin Dantaalaa Ameerikaa Antoonii Bilinken marii nagaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti Tanzaaniyaatti marsaa duraatiin taasifamaa turan irratti akka waan guddoo gammadaniitti ibsaniiru. Waraanni bilisummaa Oromootiif mootummaan Itoophiyaa ammoo marii marsaa jalqabaa isaanii leeffatuu addeessanii jiru. Biyya alaarraa ammoo loltuun waraana biyyaalessa Ugaandaa tokko ministeera mootummaa tokko dhukaasa itti banuudhaan ajjeesuun dhagaamee jira. Taphataan collee addunyaa Lionel Messiin kilabuma isaatiin adabbiin irratti dhaqqabuun dhagaamee jira. Leenjisaan Liverpoolii abbaa murtiitti afaan darre jedhamee himatti irra banamee jira. Kanaa fi kanneen biroo bal'inaan qabannee jirra. Oduuwwan Waliif TV amma simbira dhaqqabaa jiran kana kasinitti himaa jiru Amboruu Mashiitii gara oduu bal'inaatti dabaree jira. Nu waliin tura. Ministeeriin Dantaalaa Ameerikaa Antoonii Bilinken marii nagaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti Tanzaaniyaatti marsaa duraatiin taasisaa turan akka guddoomaachan himanii jiru. Furmaata nagaatti geessu fiduu fi qaamoleen lamaanii wal amantaan mari'achuu akka qabanis himanii jiru. Antoonii Bilinken dhimma marii mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuun addatti ibsaa dhabaasan kanaan waraanni dhaabbatuun isaa barbaachisaa akka ta'e himanii jiru. Ameerikaan waldhabdeen mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo jidduu jiru akka kan naannoo Tigraay mariin akka fala argatu gaafataa turuunisiis kan yaadatamudha. Ji'a Ammajjii bara 2023 keessa Antoonii Bilinken yennaa haala waliigaltee nageenya mootummaatii fi TPLF jidduutti raawwatame ministeera muummee Abiyyi Ahimad waliin bal'inaan mari'atanitti rakkoo nagaa Oromiyaa keessa jirullee karaa nagaatiin akka furan itti himtee turuusii Ameerikaan addeessitee jirti. Marii nagaa mootummaa Itoophiyaatii fi TPLF jidduutti gamtaa Afrikaatiin durfamuun gaggeeffame irratti Ameerikaan taajjabdoota keessaa tokko teessee dhiibbaa uumaa turuunisiis kan yaadatamudha. Milkaa'ina san keessatti ammoo duula sagalee qawwee cadhisiisuu fi gamtaan Afrikaa bara 2020 keessa karoorfate keessatti akka galtee guddaatti akka ta'e ibsuudhaan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa kuni wanni amma deemaa jiru kun waan osoo ta'uu addeessanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromootiif mootummaan Itoophiyaa marii isaanii kamarsa jalqabaa leeffatuu addeessanii jiru. Marichi guyyoota darbanii fi haala gaariin gaggeeffamaa turuu qaamoleen lamaanuu ibsa adda adda baasaniin himanii jiru. Haa ta'u malee maricha haala dur jalqabame saniin waliigalteerra kan hin geenne ta'uullee himanii jiru. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa barruu afaan Amaaraatiin maxxanseen dhimmoota tokko tokko irratti walii akka hin galin kan hime yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo ammoo ibsa afaan Ingiliziitiin kenneeni kan mootummaarraa waan adda hin taane tokko jechaaf jechaan wal fakkeessee maxxansee jira. Waldhabdichi bifa itti fuufinsa qabuu fi karaa nagaatiin furuun akka danda'amuuf qaamoleen lamaanuu maricha itti fuufuun barbaachisaa ta'uu irratti waliigalteerra geenneerra jechuun ibsi jara lamaanuu mul'isee jira. Waldhabdeen mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo jidduutti naannoo Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti gaggeeffamaa ture karaa nagaatiin xumura itti gochuu irratti xiyyeeffachuudhaan mariin nagaa marsaa jalqabaa Tanzaaniyaa Oddola Zanzibar keessatti ebla 25 bara 2023 eegaluunsaa kan yaadatamudha. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo ibsa xumuramuu marii kanaa ilaalchisuun dhimmoota jajjaboo ta'an irratti mootummaa Itoophiyaa waliin waliigaltee dhumaarra gennullee garuu ammoo marsaa kanaan dhimmoota siyaasaa ijoo ta'an irratti waliigalteerra hin geenne jechuudhaan addeessee jira. Akkasuma waraanni bilisummaa Oromoo ibsa isaa baaseenii rakkoo jiru dhaabbiidhaan karaa nagaa fi karaa furmaata siyaasaa waaratti fiduu fi mariin itti fuufuu fi kutannoo kan qaban ta'ullee himanii jiru. Mootummaa bakka bu'uun namoota maricha irratti hirmaatan keessaa Ambaasaadder Reedwaan Hussein fuula Tiwiitara isaanii irratti akka barreessanitti walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa keessa jiru ilaalchisuun mariin nagaa marsaa jalqabaa Tanzaaniyaa keessatti gaggeeffamaa ture har'arraa xumuramuusaa addeessee jira. Baatii caamsaa kana irraa jalqabee daldalli boba'aa karaa dijitaalaatiin qofa kan raawwatamu ta'uu Biiroon Daldala Oromiyaa akeekee jira. Hoogganaa ittaanaa Biiroo Daldala Oromiyaa obbo Tasfaayee Gashoo akka jedhanitti qajeelfama bittaa fi gurgurtaa boba'aa sadarkaa naannootti ba'e bu'uura godhachuun caamsaa 9 bara 2023 irraa kaasee bittaa fi gurgurtaan boba'aa karaa tajaajila dijitaalaa qofaan Oromiyaa keessatti kan raawwatamu ta'uu addeessee jira.
caamsaa 3 hanga caamsaa 8 bara 2023tti karaa dijitaalaatii fi maallaqaan wal biraa fi bitatti gurgurtaan kan raawwatamaa ture yoo ta'u caamsaa 9 bara 2023 irraa kaasee garuu guutumaan guututti karaa elektirooniksii qofaan kan raawwatamu ta'uu addeessanii jiru. Adoolessa 8 bara 2023 irraa kaasee garuu warreen koppoonii fayyadamanis guutumaan guututti karaa kaffaltii dijitaalaatiin kan raawwatan ta'uu isaanii addeessanii jiru. Akkasuma qonnaan bulaan horsiisee bulaa fi warshaaleen garaagaraa jenereetoraa fi maashineerota qabaniif warra boba'aa barbaadaniifis qaama boba'aa eeyyamu danda'u qofa eeyyamsiisuun bittaan kan raawwatamu ta'uu isaaniillee addeessanii jiru. Akka obbo Tasfaayeen bittaaf gurgurtaa karaa dijitaalaa godhamu maallaqaa karaa seeraan alaa taasifamu to'achuu fi fayyada jedhanitti magaalaa Finfinneetti bittaaf gurgurtaan boba'aa karaa dijitaalaa tiilee birrii qofaan raawwatamu erga eegalee torbaan turuu isaaniis addeessanii jiru. Oduu biyya alaarraa arganneen ammoo loltuun waraana biyyaalessa Ugaandaa tokko ministeera mootummaa tokko ka eegaa ture irratti dhukaasee lubbuu isaa galaafatee jira. Kolonel Charles soorama ba'uun duuba ministeera koorniyaa fi hojjettootaatti itti aanaa ministeeraa ta'uun tajaajilaa turan haga kibxata ganamaatti ajjeefamaniiti jiru. Kolonel Engolaa fi loltuun isaan ajjeese jidduu dhibdeen jiraachuu waan beekame garuu ifatti hin mul'anne. Loltuun eenyummaa isaa ifatti adda hin baafanne daqiiqaa muraasa duuba ofis ajjeesuunsaa dhagamee jira. Ilaan kanneen argan akka dubbatanitti loltuun kuni qawwee gara samiitti dhukaasaa ollaa keessa adeemaa turuu himanii jiru. Gabaasni jalqabaa ba'e akka agarsiisutti yoo ta'e namoonni kunis madaa'uun isaaniillee hin oolle jedhamee jira. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa ture bakka gochaan kun raawwatetti jiraattota naasuun walitti qabaman agarsiisee jira. Kolonel Ingolaan qondaaltota gameessa yoo ta'an kanaan dura itti aanaa ministeera waraana biyyattii ta'uun tajaajilaa turanii jiru. Dubbii himtuun mana maree bakka bu'oota uummata Ugaandaa Kolonel Ingolaan ajjeefamuu ibsa gabaabaa kennaniin mirkaneessanii jiru. Har'a ganama oduu gaddaa na dhaqqabeen kabajamoo Ingolaan eegduu isaanii ajjeefamaniiru kan jedhan boodarra ammoo eegduun isaaniillee eegaa of ajjeesaniin duuba reeffi isaanii argamuu himanii jiru. Lubbuun isaanii nagaan haa boqattu karoora waaqaati jechuudhaan waan geeddaruun hin dandeenyetu raawwatame jechuun Aniitaa Amoongaanii miidiyaaleef ibsa kennaniin addeessanii jiru. Oduuwwan ispoortii gara dhumaarratti qabanneen Lionel Messiin kilaba isaa Paris Saint-Germain adabbiin 7 irratti dabaree jira. Sababbiin adabamuu isaa ammoo Messiin atoo kilaba isaa hin hayyamsiisin Saudi Arabiyaa deemuu isaati jedhame. Adabbiin kun taphataa collee Arjentiinaa kanarraa 7 fi kan turu yoo ta'u turtii isaa kanaan taphaa fi shaakala PSG kamiyyuu keessaa akka hin hirmaanne addeessanii jiru. Messiin gara Saudi Arabiyaa ka deeme kilaba isaa eeyyama gaafatee eega dhoggameen duuba ta'uunis dhagamee jira. Kun kan ta'e ammoo dilbata eega PSG'n dirree isaarratti Loorentinaan 3-1 mo'ameen duuba dhaga'ame. Taphataan yeroo ammaa umuriin isaa waggaa 35 ta'e Messiin gara Saudi Arabiyaa ka deemee fi ambaasaaddara turizimii Saudii waan ta'anii fi dhimma hojii waliin walqabatee ta'us addeessee jira. Ministeeriin turizimii Ahmad Al-Khatib fuula Tiwiitara isaanii irratti Messiin gara biyya keessummaa simattuu Saudi Arabiyaatti baga nagaan dhufte jedhee yennaa simadhu gammachuu guddattu natti dhagama jechuun fuula Tiwiitara isaa irratti qoodee jira. Waancaa addunyaa Kaatar garee biyyaalessaa biyya isaa waliin dhiyeenna kana kan mo'ate Messiin kilaba isaa PSG waliin waliigalteen waggaa 2 qabu ganna dhufu kan dhumatu ta'a. Pirezidaantiin itti aanaa Barcelona Rafael Yusteni kanaan dura akka jedhanitti kilabni isaa Messi gara kilaba isaa duraanitti deebisuudhaaf marii jalqabuu addeessee jira. Messiin ijoollummaa isaarraa kaasee Barcelona keessatti guddachuun seenaa fi milkaa'ina hedduu Barcelona waliin qooddatee jira. Leenjisaan Liverpool Jurgen Klopp morkii Tottenham Hotspur mo'ate irratti abbaa seeraa taphichaa sarara jidduu afaanitti darree dubbate jechuun waldaan kubbaa miilaa Ingilizii himata irratti dhiyeessee jira. Leenjisaan Liverpool kuni abbaan murtichaa kilaba kiyya waliin rakkoo wayii qaba jedhee ture. Duubarra garuu amma yaada kenne kanarratti gaabbuu beeksisee jira.
yaanni ergan Kilooppii kennan kuni amala sirrii hin taane jalatti ramadama jedhee jira waldaan kubbaa miilaa Ingiliz. Ergan Kilooppii ammoo haga gaafa jimaataatti kilabasaaf deebii kennutu irraa eeggama jedhamee jira. Yaanni leenjisichaa waa'ee abbaa murtii taphichaa taphachiisee kenne amala sirrii kan hin taane ta'uu bira darbee loogii kan agarsiisuu fi amanamummaa abbaa murtichaa akka shakkamu taasisa jechuudhaan waldaan kubbaa miilaa Ingiliz himata isaa jabeeffatee jira. Liverpool tapha har'a galgala Fulham waliin kan qabu yoo ta'u ergan Klopp tapha kana dura yaada kenneeni wantichi uumamuu hin qabu ture. Yennaa san taateen miiraa fi aariidhaan uumame raawwatamee jira. Kanaaf bifa saniin gammachuu kiyya kan ibsadheef jechuun dubbatee jira. Taphicha irratti 4-3 moo'amus mataa dura dubbee kan ta'e yoo ta'u kanaan ammoo baay'ee gaabbineerras jedhanii jiru. Kabajamoo daawwattoota keenya waliif TV irraa oduuwwan walitti qabanne kan biyya keessaa biyya alaatiif oduuwwan ispoortii guyyaa har'aa fixannee jirra. Amboruu mashii ture waan nu waliin turtaniif galata guddaa qabdu. Fayyaa turaa.